Nagaanii faraarra yaadni gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii obboloota. Galata Waaqayyoo haa ta'unis nagaadha. Waaqayyoonni nagaa nuuf laate galata guddaa fudhatu. Guyyaa har'aa kana barnoota keenya marsaa ja'affaatti fufneetu waliin baranna. Barnoota keenya marsaa shanaffaa keessatti waa'ee kaayyoo gaa'ilaa kan jedhu waliin barannee turre. Qabxiiwwan tokko tokko kaasnee waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa gammachuu dhala namaa guutuu akka taasisu gaa'illi kaayyoo gaa'ilaa keessaa isa tokko akka ta'e gammachuu dhala namaa guutuu taasisa jechuun guutummaa guutuutti otoo hin taane hangi qophaa jiraatanii fi hangi walitti dhufanii waliin jiraatan garaagarummaa qaba jechuudha malee guutummaa guutuutti rakkoo dhala namaa kana fura jechuu miti. Gaa'ila dhaabbachuun guutummaa guutuutti rakkoo dhala namaa kana furaa. Guutummaa guutuutti gammachuu namaaf laata. Namni gaa'ila qabu guutummaa guutuutti jireenyi isaa gammachuu qaba jechuus miti. Jiraachina qorumsanii qaba. Inni lammaffaan kan ilaallee wal gargaaranii akka waliin jiraatan tokko tokko irratti akka hin hirkanne lachuu isaanii iyyuu wal gargaaranii walii wajjin jiraachuu akka isaan qaban. Fakkeenyaaf harki kunii harka dabaree wal miica. Dabaree wal liqa harkumti kun jechuudha wal gargaaraa jechuudha. Qaamni keenya kun wal gargaara. Ijji keenya qaama keenya kana guutuu gargaara. Gurri keenya qaama keenya ni gargaara. Ilkaan keenya ni gargaara jechuudha. Eenyuun gargaara? Garaacha gargaara. Akkamittiin nyaata nuyi afaan kaawwannu kana ilkaan keenyaan nyaannee bulleessineetu gara garaachaatti gadi ergina. Maal godheera jechuudha ilkaan keenya kun hanga tokko garaacha gargaareera jechuudha. Garaachi immoo isa ilkaanni guutummaa guutuutti bulleessine sana bulleesseetu gara ta'utti dabarsee gara ta'utti immoo dabarsaa isa ta'u hambisee santaan immoo alatti baasaa jechuudha. Argitu qaamumti keenya kun mataan isaa maal godha? Wal gargaaree jiraata. Wal gargaaree jiraata. Miilli keenya kun amma guutummaa qaama keenyaa kana baateetu fuudhee gara barbaachisaa ta'etti geessa hin gargaaraa jechuudha. Hin gargaara. Akkuma kana abbaan manaa fi haati manaa tokkos gaafa walitti dhufanii wal gargaaranii walii wajjin jiraatu. Malee dirqama haati manaa abbaa manaa ishee irratti ba'aa taatee jiraattu jechuu miti. Abbaan manaa dirqama haadha manaa irratti ba'aa ta'ee jiraatu jechuu miti. Wal gargaaruun daran barbaachisaa akka ta'e ilaalleerra. Inni sadaffaanii ijoollee akka waliin horan inni kun egaa meebii ijoolleen kennaa waaqayyooti. Waaqayyoo kennuus danda'a dhiisuus danda'a. Kun waan keessa galuu hin qabnu. Garuu namoota tokko tokko yoo ilaaltanii gaa'ila godhatanii ijoollee godhachuun barbaadan. Yeroo hundumaa bulee ka'eetu inni maal godhaa? Qoricha nyaachisa ishee marfee qoricha marfee ijoollee godhachuun barbaadan. Hanga danda'amaateetti garuu waaqayyo nama laatennaan ijoollee godhachuun barbaachisaadhumadha. Inni arfaffaanii jireenya qophummaa keessaa nama baasa jennee shanaffaanii qorumsa ejjaa ooluudhaaf jenna. Guddaan qorumsa ejjaa ooluudhaaf. Namoonni tokko tokko yoo fuudhanis yoo heerumanis qorumsa ejjaarraa bilisan ba'anii foon isaanii kana adabuu hin danda'ani. Kaayyoo gaa'ilaa keessatti wantoota kanatti waliin baranne jechuudha. Adaraa keessan warri peejii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan akkasuma obboloota keessaniif immoo sheer gochuudhaan barnoonni kun obboloota bira akka inni ga'u taasisaa. Adaraan isinii jedha. Keessumaa barnoota gaa'ilaa kana dhaloonni naamusaan hubachuun baay'ee murteessaadha. Namoonni haaraa taatan sabskiraayib godhaatii barnoota yeroo yerootti haaraan gadhiifamu akkasiin bira ga'uuf akka kana taasisaan isiniin jedha. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Barnoonni keenya guyyaa har'aa gahee abbaa manaaf haadha manaa kan jedhuuti waliin barannaa. Mee waaqayyoon galateeffannee gara barumsichaatti dabarra. Hundaa kan dandeessu yaa waaqayyo abbaa keenya gaarummaa nuu gooteef galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu eebbifami ol jedhi si haa galatu eebbifami. Ayyaana kee hafuura keetiin gidduu keenyatti argami gidduu keenyatti dubbadhu nu barsiisi maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Gahee abbaa manaa fi haadha manaa kan jedhu kanatti waliin ilaalla.
waa'ee gahee abbaa manaa fi haadha manaa kan jedhu kana yeroo barannu ani ga'een koo maali? Abbaan manaa jechuudha. Haati manaas ani ga'een koo maali? Kan ofiisaa yoo beeke gaariidha. Anarraa maaltu eegama? Kan jedhu of gaafachuu anarraa. Ana abbaa manamummaa koorraati. Ana abbaa manaati. Maaltu narraa eegamaan? Maal gochuun qaba? Haadha manaa koof maal gochuun qaba? Ijoollee koof maal gochuun qaba? Mana koof maal gochuun qaba? Waanan godhu akka itti gaafatamummaa narra jirutti maaltu narraa eegama kan jedhu namni hundumtuu kan mataa isaa akka beeku murteessaadha jechuudha. Akkasuma kan waliiniitu jira. Gahee waliinii itti gaafatamummaa isaan responsibilitii isaanii wal qixxummaatti qaban. Wal qixxummaatti itti gaafatamummaa isaan qaban kan walii isaaniitu jira. Kan waliinii isaanii kunis maali kan jedhu caafata qulqullaa'aa keessaatii bakka tokko deemnee walumaan kan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti kan waliinii isaanii ilaalla. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 21. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 21 kan waliin isaaniiti. Maal jedhaa? Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamaa jedha. Ilaa hubadhaa. Kan walii isaanii kan qaama lachuu jechuudha. Kiristoosiin safeeffachuudhaan maal godhaa? Waliif abboomamaa. Kana jechuun amma haati manaa abbaa manaatiif abboomamuu akka qabdu, abbaan manaas immoo yeroo itti haadha manaa isaatiif abboomamuu qabaa jechuudha. Warri dhiirotaa abboomaa duwwaatti ofii fudhatinaa yookaan anuma qofaatu abboomuu qabaa yookaan isuma an jedhe qofaa isheen dhageesseedhuma ish tole bakka yeroo hundumaa haati manaa qofti abboomamtuu haa taatu kan jedhu otoo hin taane abbaan manaas lafatti haadha manaa isaatiif abboomamuu qaba. Haati manaas immoo addumatti abboomamuun immoo kan isheeti. Abbaan manaas haadha manaa isaatiif abboomamuu akka qabu. Kanas maal gochuudhaan? Kiristoosiin safeeffachuudhaan waliif abboomamuu. Inni jalqabaa maanni Kiristoosiin safeeffachuudha. Namni tokko Kiristoosiin hin safeeffanne yoo ta'e abboomamuu hin danda'u. Abbaan manaa Kiristoosiin hin safeeffanne haadha manaasaas hin safeeffatu, abboomamuu hin danda'u. Haati manaas akkasuma yoo Kiristoosiin hin safeeffanne abbaa manaa isheetiif abboomamuu hin dandeessu. Inni jalqabaa gara abboomamuutti dhufuudhaaf inni jalqabaa maanni Kiristoos Yesuusiin safeeffannaa. Waaqayyo maal naan jedhaa? Sodaa Waaqayyoo keessa of galchuu. Sodaa Waaqayyoo keessa galaniitu gaafa jedhanii amala akkamiitu namatti dhaga'amaan? Amala abboomamuu, gadi of deebisuu, hitamuutu namatti dhaga'amaa jechuudha. Kanaaf jarri lachuuyyuu maal ta'uu qabu jechuudha? Walii isaaniitiif abboomamuu. Kiristoosiin safeeffachuudhaanii walii isaaniitiif abboomamuutu isaanirra jiraataa jechuudha. Akkasuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasnee kan jirus ni ilaallame hanga 5tti jechuudha. Inni kunis itti gaafatamummaa abbaa manaaf haadha manaa kan waliiniiti. Amma kana abbaa manaa qofaatti hin dhufne, kan haadha manaatti hin dhufne, ganaan itti dhufne. Kan maalirra hin jira? Kan walii isaanii irra hin jira. Tiktookii irra kan isinii darbu guutummaa viidiyoo sanaa yuutuubii irraa dhaqxanii daawwachuu dandeessu. Tiktookii irratti akkas gara daqiiqaa 10 qofaadha kan darbu. Guutummaa isaa yuutuubii irraatii daawwachuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti maal jedhaa? Gaaffiin isin anaaf caaftan naga'eera. Waa'ee dhiiraa fi dubartiin walii wajjin jiraachuu garuu namni dubartii bira dhaquu yoo dhiise gaariidha jedha. Yoo dhiise gaariidha jedha. Dubartii bira dhaquu yoo dhiise gaarii ta'aa jedha. Hin danda'ama taanaan it is okay, good, very good. Danda'ama yoo ta'e jechuudha. Hin danda'amu yoo ta'e immoo yoo bira dhaqanis cubbuu hin qabu. Kan kee kan taate jechuudha malee kan namaa bira akka hin nanne. Dubartii mataatee abbaa argitee bira dhaqxa jechuun miti. Kan kee ishee taate ishee Waaqayyo kennaa godhee siif laate sana bira yoo dhaqxe cubbuu hin qabu.
Okay, lammaffaa irratti maal jedhaa? Qoruma ejjaa ooluudhaaf jedha. Qoruma ejjaa ooluudhaafi dhiirri adduma addaan haadha manaa ofii isaatii haa qabaatu. Dubartiinis adduma addaan abbaa manaa ofii isheetii haa qabaattu jedha. Maal ooluudhaaf? Qorumsa ejjaa ooluudhaaf. Egaa namni tokko gaa'eluma kan godhatu iyyuu kaayyoo gaa'elaa keessatti shanaffaa irratti kan ilaalle qorumsa ejjaa ooluu kan jedhu ilaalle. Qorumsa ejjaa kana ooluudhaafi dhiirri haadha manaa ofii isaa haa qabaatu jechuun miira qaba. Miira qaba. Miira kana immoo nama qofaatu qaba miti. Bineensi bakkee illee qaba. Yeroo darbees dubbadheera kana. Yeroo tokko tokko miira kana akka cubbuutti fudhatu namoonni. Miira akka cubbuutti fudhatu. Miirri cubbuu miti. Waaqayyotu nama keessa kaa'e. Waaqayyotu nama keessatti uume. Cubbuu miti. Miirri cubbuudha kan jennu yoo ta'e yookaan miirri namatti dhaga'amuun miirri simmeetiin dhiiraa akkasuma kan dubartii itti dhaga'amuuni cubbuudha waan akkasiin dubbatamu kan jettu yoo ta'e dhaqii waaqayyoon gaafadhu. Waaqayyo maa uumere? Waaqayyotu uume waan ta'eef egaa dhiirri tokko miira isatti dhaga'amu keessatti gaafa miirri isatti dhaga'amu jechuudha. Maal qabaachuu qabadha? Haadha manaa ofii isaa qabaachuu qabadha. Maal ooluudhaaf? Qorumsa ejjaa ooluudhaaf. Calliseedhuma akkuma horii gaansaa akka hin taane dhiifama jecha kana gargaaramuu kootiif. Horii gaansaa jechuun horiin gaansaa kana duukaas hin fiiga, sana duukaas hin fiiga, kana duukaas hin fiiga, sana duukaas hin fiiga. Dubartiin tokkos akkuma kana horii gaansaa akka hin taane. Egaa jecha kana naasaa jiru dhiifama siniin jedheen haasa'aa jira barnoota waan ta'eef warraa barattuuf malee maalum jaa'un jecha safuun beenni dubbataa akka naan jennu. Kana jechuun ammaa inni addatti amma horiin haadha manaa ofii isaa hin qabu horiin jechuudha. Kana yeroo darbee keessumaatii waa'ee ijoo biraatiin kaaseellee isinitti himeen ture. Addatti haadha manaa ofii isaa hin qabu horiin har'a bordu kan biraa duukaa fiigaa, bor immoo kan biraa duukaa fiigaa, iftaan kan biraa duukaa fiigaa, bakka waanuma argina jechuudha. Dhalli namaa immoo horii miti. Horii irraa kan nuyi gargar baanee fi namni tokko addumaan haadha manaa ofii isaa qabaatee isheedhaa wajjiniin akka dubbii waaqayyootti akka wajjin jiraatuuf isa kana ajaja jechuudha caaffanni qulqullaa'an. Dubartiinis immoo miira qabdi. Gaafa miirri isheetti dhaga'amu dirqama dhiira biraa barbaacha waan kaatu hin qabu. Dhiira biraa barbaacha waan kaatu hin qabu. Qabdi abbaa manaa qabdi waan ta'eef abbaa manaa isheetii wajjiniin miira ishee sana ba'achuu dandeessi. Kan waliiti gaammanni kun. Fakkeenyaaf amma abbaa manaa fi haadha manaa keessatti abbaa manaa qofaatu kottuun ciifnaa jedheetu ciisichaaf ishee gaafatanii. Haati manaas miirri isheetti dhaga'ame taanaan abbaa manaa ishee wajjiniin ciisuu feete taanaan barbaadde taanaanii abbaa manaa kottuun ciifnaa yoo itti ishee miin qabu. Dhuguman isiniin jedha. Ishee miin qabu qaanii hin qabu jechuudha. Wantumaa fuunii kun qaanii kun cubbuudha kun safuudha kan jennu yoo ta'e no. Haati manaa yeroo ishee barbaachisetti yeroo baay'ee dubartoonni saalfatu hin sodaatu. Maal saalfatta gaa kan keeti yookaan keen saalfatiin isa kan biraa saalfadhu malee kan kee kan ta'e kan waaqayyo sii kenneen saalfatiin yeroo barbaaddetti barbaachise kottuun ciifnaa yoo jette cubbuus miti saalfiis miti kan akka homaa tokkotti illee jechuun akka saalfiitti akka cubbuutti yookaan akka aadaas miti amma kun jechuun fakkeenyaaf amma namni tokko miira isaa abbaa manaa isaatti mul'isuu dadhabuuni aadaa booddeetta faadha iyyuu. Aadaanni sirriin miira kee abbaa manaa keetti mul'ifachuu danda'u. Kanan gootu taanaan kan kooti maal isaa itti tarii abbaa manaa kooti maal isaa itti hafuun. Maaliif warri dhiirotaa hin godhu waan ta'eefanii kan dubartootaa irratti jabeessuu barbaade. Dubartoonni abbaa manaa isaanii illee kan saalfatan bakka yoo miirri abbaa manaa isaanii wajjiniin ciisuu yoo barbaadan saalfatan akkamittiin itti dubbatu. Maaf ittiin dubbattu maal abbaa manaa keetu? Maal rakkoo maalii qabu? Rakkoo maalii qabu? Rakkoo hin qabu.
Kanaaf hafuura sodaa kana of keessaa haqaa warri dubartootaa yeroo barbaaddanitti abbaa manaa keessan kan keessanidha waan ta'eef walii wajjiniin jiraachuun hin danda'ama jechuudha. Kallachuu isaanii ammasii lakkoofsa 3 irratti maal jedhaa? Abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa bira haa ga'u, haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishee bira haa geessu jedha. Kan nama dhibu abbaan manaa fi haati manaa yeroo tokko tokko wal fuudhanii ka'aniitu ganaa akka kaadhimaa ta'u. Gaafa inni dhaqeetti bu'ee gaafa inni dhaqee qabu nan qabeenyatti isin qabu maal si haa godhore maal yoo si qabe gaa nan qabeenyatti bu'ee jetti akkuma waan ganaa reefuu durbummaadhaan jirtu fa'aa fudhatte. Isa dhugaati akkuma ganaa reefuu waan durbummaadhaan jirtuutti of mi'eessuu barbaaddi fumaati. Natti bu'iin maaliif sitti hin bu'u? Kan inni sitti hin buune eenyu sitti bu'ure? Kan inni si hin qabne eenyu si haa qabure? Kan inni ofitti si hin qabne eenyu ofitti si haa qabure? Jaalalaan wal bira haa ga'an. Abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa ga'a. Utuu isa jibbisiisuu otoo hin taane jaallatee jaalalaan. Jaalalaan. Jaalalaan hin taane taanaan ciisichi sireeyyuu mi'aawu kana beekaa. Isa dhugaan isiniin jedha. Yoo jaalalaan hin taane fakkeenyaaf amma haadha manaa koo wajjin ciisuu barbaade isheen immoo ganaa of mimmi'eessuuf daddarbachuu barbaaddi taanaan baaqaa fedhiinsaa natti ta'u. I don't care this. Isa dhugaan isiniin jedha. I'm serious. Ganaa kan isheen of mi'eessitee intinaatti yoo ta'e bakka achi galagalee ciisanii. Balaan buute. Isa dhugaati. Maaliif jaalala irratti hundaa'a hundumtuu. Bakka jaalalli keessa hin jiru taanaan fedhiin sun hin jiru na keessa. Jaalalaa wajjin bareeda wanti hundumtuu jechuudha. Akkasuma haati manaas abbaa manaa ishee bira ga'uu yoo barbaadde abbaan manaa ganaa of mi'eessa yoo ta'e eleetu ganaa of mi'eessa yoo ta'e isheerraas yeroo sana fedhiin sun irraa badan bakka ittuun tolu. Jaalalli murteessaadha. Wal bira ga'uu keessatti waliin ciisuu keessatti iyyuu maaltu murteessaadha? Jaalala. Jaalalaan walii isaanii bira haa ga'an. Dirqamaan otoo hin taane akka nama dubartii tokko humnaan gudeeduudhaaf jedhutti abbaan manaa ganaa dubartii qabee gangalcheetti eekamee maal jedhee eeda. Yoo dhuguma dadhabdee jirti ta'e walii beekuun gaarii. Yoo dhuguma innis dadhabee jira ta'e walii beekuun gaarii. Fakkeenyaaf amma yookaan haati manaa hojii irra turteetu dhufti. Inni immoo hojii irra hin turre taa'aa ture yoo ta'e amma inni humni isaa haaraadhaan tiire amma isheen immoo ganaa dadhabbii irraa iyyuu hin galle. Akkuma isheen dhufteen kan itti taalee qabatu isheen immoo fedhii sanaa keessa iyyuu hin jirtu yoo ta'e isa akkasii abbaan manaa beekeef. Akkasuma abbaan manaa immoo bakkee irraatii dadhabee hojii irraa dhufa yoo ta'e haati manaa immoo manuma keessa jirti yoo ta'e fedhii sanaan guutamtee jirti yoo ta'e yeroo baay'ee namoonni gaafa dadhaban fedhiin isaanii iyyuu dafee waan sanaatiif hin ka'u jechuun dadhabbii keessa amma jiraniif jechuudha. Maaliif miiradha waan ta'eef. Akkuma inni bakkeedhaa dhufeen fuuteetti marmitee dhuma gara sireetta si'achi dabarsuu barbaaddi yoo ta'e inni immoo mee qo'imee ganaan shaaworii fudhadhaa ganaan dadhabbiin narraa galu himee jedha yoo ta'e itti huuruu dhiibuu qabdu maqaa beekuu fi qabdaa jechuudha. Isa akkasii keessatti lachuu isaaniiyyuu maal ta'uu qaba? Walii beekuu qabu. Walii beekuu. Anaadha manaa kootiif beekuun qaba bakka dadhabbii dhufti taanaan mee dadhabbiin irraa galu rakkoo hin qabu maal maaltu na sarde maal? Maaltu na sarde? Dadhabbiin ishee irraa galu haa boqottu dura xiqqoo ishee qaamumti ishee iyyuu aara haa galfatu. Erga isheen aara galfatte dadhabbiin irraa galee xiqqoo erga isheen firii taatee jettee booddeet immoo okay let's go hin danda'amaa jechuudha.
Barumsi kun utuu namoota baay'ee argatee akkamnatti tola. Okay. Kanaaf lachuu isaaniiyyuu jaalalaan walii isaanii bira ga'uu haqaban itti gaafatamummaa walii isaanii responsibility kan walii isaanii jechuudha. Okay. Haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jaallattee gochuu hin dandeessu. Kunis itti gaafatamummaa walii. Akkasuma abbaan manaas jedha. Abbaan manaas haadha manaasaa malee dhagna isaa akka barbaade gochuu hin danda'u. Bakka dhagni koo kun kan haadha manaa kooti. Kan haadha manaa kooti. Haadha manaa kootii alatti dhagna koo kana gaala mootummaatti gadhiisuu hin qabu. Dhagna koo kana akka barbaade kan inni jiraatu, akka barbaade kan inni adeemu, waan barbaade kan inni godhu hin eeyyamu. Haati manaas akkasuma abbaa manaa ishee malee qaama ishee kana akka barbaade gochuu akka isheen hin dandeenye sagaleen Waaqaa jira. Abbaan manaas haadha manaa isaatiin ala qaama isaa kana fuudhee akka barbaade gochuu akka hin dandeenye sagaleen Waaqayyoo hin argamu. Kanaaf firoota koo dhagna keenya haadha manaa keenyaaf. Yaa dubartoota dhagna keessan abbaa manaa keessanii. Sanaan ala kan qaama keenya kana fuunee akka barbaanne goonu yoo ta'e jireenya gaala mootummaadhaaf gadhiisee akka inni jiraatu goonaa jechuudha. Kun immoo murteessaa miti jechuudha. Wantoota akkas biraatiin waliitiif of eeggachuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Yeroo itti kadhataaf waliigaltaniin alatti waliigaltan irraa kan hafe wal bira ga'uu waliin didiinaa isa booddee of qabuu dadhabuu keessaniini kan ka'e seexanni isin qoruudhaaf akka karaa hin argannetti deebitanii wal bira geessu. Yeroo itti kadhataaf waliigaltan jechuun fakkeenyaaf somaaf kadhata kan torban tokko ta'uu danda'a, ji'a tokko ta'uu danda'a. Yeroo sana walii galanii yoo qabatan ta'e kadhatuma sanarratti xiyyeeffatanidha kaayyoon isaa jechuudha. Walii galanii kadhata sana kan qabatan yoo ta'e kadhatuma sanarratti xiyyeeffatanidha. Keessumaati amma abbaa manaa fi haati manaa kadhata waliin qabatu ta'ee baay'ee bareedaadha. Yeroo tokko yookaan isheetu kadhata qabatti inni immoo kadhata keessa hin jiru yoo ta'e miirri isaa barbaaduu danda'a. Inni kadhata qabatee isheetu immoo kadhata keessa hin jirtu yoo ta'e isheenis akkasuma ta'uu dandeessi. Maaliif yaada kadhannaa keessa gaafa galu namni waa'ee kadhannaa sana yaada. Hafuura kadhataa keessa gaafa galu kan amma hafuura kadhataa keessa taa'ee waan sana yaaduu hin danda'u akka kootti. Yeroo sanatti kan yaadu waa'ee isa oliiti, waa'ee kadhannaati. Erga sana xumuratanii booddee immoo seexanni immoo akka isaanii qorree fi deebi'anii wal bira hin ga'uu jedha. Kun egaanii kana nama ammaatti dubbachaa ture itti gaafatamummaa kan lachuu isaaniiti. Okay, gaggabaabinaanii itti gaafatamummaa abbaa manaa kan jedhu ilaalla. Abbaa manaa irraa maaltu eegama yookaan abbaan manaa maal gochuu qaba? Abbaan manaa haala hundumaa keessatti haadha manaa isaatiif beekuu qaba. Itti gaafatamummaa isaa keessatti fakkeenyaaf hir'inaa fi dadhabina ishee keessatti tuffachuu osoo hin taane tumsuutu irra jiraata. Dubartoonni dhiiraa olitti waa'ee manaa kan yaadaniif kan hojjetanidha. Manni kun irra caalaa itti gaafatamummaan isaa dubartoota irra jira. Fakkeenyaaf amma abbaan manaa bakkee irraa yeroo dhufu boqochuu danda'a. Dubartoonni garuu bakkee irraa yeroo dhufu baay'ee isaan boqotan. Kun beekamaadha. Bakkee irraa dhufu taanaan shaanxaa qabatanii dhufan lafa kaa'aniitu mana kana keessa immoo sosocho'uu jalqabu. Baay'ee maara galtiin qaban jechuudha dubartoonni. Isa dhugaa dubbachuuf taanaan. Dhiirri garuu bakkee irraa yoo dhufe kootii isaa baasee achi buusee shaaworii isaa fudhatee barri kun egaa bara miidiyaati waan ta'eef bilbila isaa fudhatee taa'a. Isheen garuu kana hin mana kana keessa deemtee mana qulleessiti, wayyaan miica jetti, wayyaan dachaasa jetti, nyaatan hojjeta jetti, buna danfisa jetti, kanan godha jetti. Utuma isheen olii gadi naannoftu aduun irratti dhiha. Boqonnaan qaban jechuudha dubartoonni. Isa dhugaa dhiironni ofii keessaniif yaadaatii dubartoota keessan gargaaruun waan dandeessaniin gargaaruun
barbaachisaadha jechuudha. Ofii keessaniin yaaddanii. Tokko amma ofii isaatiin yaadee kan gargaaru yoo ta'u hin taane isuma isheenii na gargaari jettee himattu iyyuu gargaaruu kan hin barbaanne jira. Dhimma keetii kan si ilaallata malee na ilaallata maal jechuudha egaa si ilaallata malee jechuudha. Waa'een manaa siinis si ilaallata siinis si galcha. Maal dirqama isheen kontiraata fuutee maal ofii keetiin beektee gargaaruun sirra jiraata jechuudha. Inni abbaa manaa. Dadhabuu malu yeroo kana keessa dhukkubuu malu dadhabbiin miira garaagaraa isaanitti dhaga'amuu qaba gargaaruu qaba jechuudha ofii isaatiin beekee. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsuma 23 kaasnee mee haa ilaallu. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 23 akkana jedha. Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaas mataa haadha manaati. Kiristoos fayyisaa waldaa kiristaanaati. Waldaan immoo dhagna isaati. Mataadha jechuun Kiristoos mataa waldaa kiristaanaati. Abbaan manaas akkasuma mataa haadha manaati jechuun mataan itti gaafatamummaa qaba. Waldaa kiristaanaatiif itti gaafatamummaa kan qabu Kiristoosidha. Akkasuma abbaan manaa haadha manaa isaatiif maalidha? Itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Itti gaafatamaa isheeti. Ishee qofaa otoo hin taane maatii ijoollee dabalatee jechuudha. Itti gaafatamaa jechuun rispoonsibiliitii ishee kan fudhatu, itti gaafatamummaa ishee kan fudhatu. Warri intalaadhaa gaafa dabarsanii isaaf kennanii bakka abbaan manaa sun akka abbaattis akka obboleessaattis akka abbaa manaattis akka kamittiyyuu itti gaafatamummaa ishee fudhatee wajjin jiraatudha. Itti gaafatamummaa qaba jechuudha abbaan manaa immoo. Itti gaafatamummaa isaa bahuu danda'utu isarra jiraata. Dhiirri tokko ma fuudha malee itti gaafatamummaa isaa hin bahu. Itti gaafatamummaa isaa sireedhuma duwwaa irratti ba'ata. Maal jechuudha maal? Itti gaafatamummaa isaa eessatti ba'ata? Sireedhuma irratti ba'ata. Qottu beekta. Itti gaafatamummaan siree qofaa irratti miti. Sireedhuma qofaa irratti ishee barbaaddaniiti. Let's go. Lammaffaa akka gartokkee qaama isaa sadadhabaatti ulfina kennuufii qaba. Akka gartokkee qaama isaa sadadhabaatti maal gochuu qaba? Ulfina kennuufii qaba. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 7. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 7. Ifam yeroo biraatti deebina isaa dhaabbatee